Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu gaddaa qabna. Biyya Yemen mana hidhaa magaalaa Sanaa keessatti haleellaa garee Huutuun raawwatameen lubbuun namoota hedduu darbuun gabaafamee jira. Egaan boombii harkaan darbatameen hidhamtoonni Oromoo mana hidhaa magaalaa Sanaa keessa jiran guyyoota muraasaa fi lagannaa nyaatarraa kan turan hidhamtoonni kun guyyaa har'aa boombii harkaan itti darbatameen lubbuun namoota Oromtoota hedduu gabaafamuun dhageenye jirra. Egaan akka namni OMN dubbise tokko achi magaalaa Sanaarraa nutti himetti hidhamtoonni kunniin guyyoota muraasaa olii fi mana hidhaa sana keessatti lagannaa nyaataa irra kan turan akkasumas gaafii mirgaa gaafataa kan turan garee milishaa magaalaa sana keessa socho'uun akkasumas yeroo ammaatti mootummaa qaama jedhuun haleellaan kun akka irra qaqqabeedha kan dubbatan. Kabajamtoota daawwattoota keenya guutuu turtii gabaabaa nama magaalaa sana jiraachaa jiru haala achitti uumameen itti dhiyeenyaan nama hordofee jiru tokko dubbisnee jirra akka itti aanutti isinii dhiyeessina. Aye Tasfaye Amina Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti bilbilaa jira. Mee biyya Yemen keessatti yeroo ammaa kanaan maal Oromoo irratti miidhaan cimaan qaqqabeera jechuu dhageenyatti bilbilee maaltu ta'e mee nutti bal'ina. Galatooma Joor Orominni wani ta'e beektaa amma baay'ee tokkoof deemaa baqattoota Itoophiyaa qofarratti xiyyeeffatanii Itoophiyaa jechuun immoo hedduminaan baqattoota Oromootii qabii kana keessa jiru. Baay'ee tokko rika walitti guuraa jiranii. Amma wanni galee gabaabinumatti wanni irra galee namoota walitti jiran kana keessa hidhaan kana keessa warra xalayaa baqattummaan qabne hedduminaan jira. Isaan keessaa namoonni mallaqa qaban irraa bayanii jiru. Warra mallaqa qabne kun immoo hedduu keessatti dararaman nyaatan dararamanii waan adda addaatiin walitti hedduminaa qilleensa dhabuun ni beekagaa hedduu wal dararaa turanii isaan irratti gara biyya keenyaa nu galchaa jedhanii jechuudha. Achirratti guyyaa hedduuf kana fayyadamanii jennaan inni nyaata dhaaban nyaata nyaanni jedhanii guyyaa dheengida sirraa nyaata dhaaban. Kalee nyaadhaa jedhanii didanii har'a immoo nyaadhaa jedhanii seenanii tumanii jechuudha. San irratti maaltu tan jedhanii isaan illee walitti utaalanii akkasitti poolisoonni gabbaanii hanga nama 50 wajji dhufanii nama 50 gahu dhufanii ulaatti cufanii boombii alaan darbanii hanga nama gaa'ilaa ammaatti hangana du'ee jedhee addasii baasuu baadhu waan agartee namoota fayyaa damee fayyaa keessa dalagu jira karaa yoo neksiyaareetiin itti bilbilee kallattii dhaboo waan kana inni hordofaa jennaan nama tokko itti dhiyeessuu jedhanii ilaa ammaa reef isaa illee bakka jiran hin beeknu itti tasfaayee keenya. Nama meeqa ta'u namoonni boombiin itti darbatan? Ati yoo amma agartee akka namni tokko achi keessaa himatti ijoolleen takka takka warra lubbuun achirraa jiran jira ala jiranii jira akka isaanii malatti hanga nama 400 moo akkana jedhanii ka yeroo seetti warra keessa jiru jechuun warri agartee mallaqa kana beekaa kan keessa ture. Qaamni boombii kana isaanitti darbachuu danda'a jedhamu eenyudha? Qaama akkamiiti? Kun dhibbatti mootummaa Yemen kan yeroo ammaa agartee Ansaarallaa jedhamu ka agartee gara magaalaa Sanaa bulchaatti hin jiru yeroo ammaatti jechuudha. Takka immoo garee Huutii jedhamu jechuudha. Dhibbatti kun shakkii kallee qabu isaan darbee isaan ture darbee isaanii ka baqataa kanallee harka isaatiin hin jiru. Ka baqataa magaalaa keessa deemeetiin hin guuraa bakka dalagaatti irra deemaniitiin hin guuratiin hin jiru isaanii itti gaafatamummaa isaanii fudhata kana namni tokko illee jiru bakka kana jechuudha. Oromoo aduwwee qabaatee keessa hin jiru. Isaanii ka deemeetiin hin guuru bakka dalagaatti irraa guuran mana jireenya isaaniitti irraa guurutti jiran baatii tokko ta'ee jira iyyataa jirra namni kuma qaba jechuudha. Yoo inni seera waan kana hordofaa jirti dhibbatti beekii jechuudha waan kana. Maalidha sababiin isaan himatan baqattoota kana rakkisaa jiran ajjeesaa bifa kanaan gubuu barbaadaniif sababiin isaa maalidha? Nuti ilaali waggaa lamaan dura yoo irratti badee ture waan kana beektaan mataati yaa amma dura nuti mootummaa Yemen nun beeku baqattummaan yoo UNHCR qofatu nu beeka. Ka mootummaan beeku baqataa Somaalee qofa. Nuti UNHCR qofatu rakkoo keenya himanne jechuudha. Waggaa lamaan dura fuudhaniitiniin UNHCR fuutee galmee keenya akka jiruun gara uummata Huutii kanaa dabarsee jechuudha. Nuti ka jennee UNHCR uummata kun seeran qabanii beekumtii addunyaa irraa arganne dippiloomaasii tokko biyya kana keessa hin jiru isaanitti hin dabarsinaa jennee uummanni Oromoo kan magaalaa kana keessa agartee keessaa hayyuu jedhaman maqaa isaanii hin danda'a. Agartee ka akka Usmaan Galatoo ka akka agartee Caalaa Siraajii ka akka immoo agartee Fayyisaa Baay'isaatii ka akka agartee Birhaanuu amma Kanaadaa jira ragaa ba'uu danda'a. Hedduu jira jechuudha akka agartee Tilaahunii hedduu jira ijoollee Oromoo jechuudha. Ni mormine waan kana itti nuun kennina uummanni kun nuun daldaalanii waggaa 20 ol mootummaan duraa nuun daldaalatti hin ture. Kunillee amma agartee nuun daldaalachuu fi mallaquma qofa agartee baqatanii nuun gurachuuf bu'aa takka nuun buusanii kanaafuu UNHCR
ilaa waan bira addan gara biyya keenyaa nu deebisaa yeroo jijjiirama jira jechuudha. OBN illee dubbate waa kana gara biyya keenyaa akka galu jee bal'aadhaan mataan si jechuudha ture jechuudha kan jijjiirama nama kun agartee akka faallaa gara garaa miti. Kanaaf gaafa sumanii tu kennanii mormataa ture jara kanatti nu kennina jedhe kun beekamtii hin qabani milishaadhaan irra ture jechuudha. Kunuu hin oolle har'a baqataa agartee ka guyyaa harkarraa gara afaanii jechuudha ka doolaara takkaa fi cinaan oolu walitti guuranii mallaqa fidi jedhaniini mallaqa qabu jennaan isa qabu keessaa baasanii kan qabne immoo har'a kunoo boombii isaa dhafeeranii lubbuu nama 400 olii nurraa fixanii jechuudha. Kuni mootummaa kana mootummaa amma magaalaa sanaa bulchuu ansaarallaa yookiin huutii jedhamu jechuudha. Itti gaafatamummaa kana. Mee walumaa gala haalli baqattoota Oromoo yeroo ammaa kana biyya Yemen keessa jiraataa jiran maal fakkaatame keessumaa haala biyya sana rakkoo nageenyaa biyya sana wal qabatee jiruun. Taswaayee rakkoon biyya kana keessa jiru namni tokko yoo rakkate waajjira tokko deemetiin rakkoo himata. Rakkoo bakka itti himannu dippiloomaatiin tokko biyya kana keessa hin jiru. Ambaasaaddarri tokko ambaasaaddarri miti qoonsilli tokko keessa hin jiru. Qoonsilaa miti kaampaaniin maan tokko gartee kan nama lammii alaa keessa hin jiru. Kana itti rakkoo kan keessatti himatu. Guutuun biyyattii abbaa biyyaa qofa. Waajjirri yoo inni kisiyaarri ulaan isaa cufaa nurra amma yoo ammaa kan dalagaa hin jiru. Eega isaan dalagaa dhaabanii amma gara waggaa asii wakkana deemaa jira jechuudha. Isaanuma dalaguu dhoogee ulaa wali cufan. Sababni itti ulaa wali cufan maali mootummaa lama kana keessa biyya kana keessa jira. Warra magaree milishaa kanaa fi warra beekumtii qabu warra Abdurrabboo Mansuur agartee mootummaa adan jira jechuudha. Yoo inni jara sana hojii faana dalagaa jirti. Jara kan hojii haala sanaas hin beekumtiin arganne harkaa wal qaban mallaqa irratti diina jirti jechuudha. Mallaqa gamasitti hin buusinaa gara walitti nuu kennaadha. Wannan mudura geenyu. Kanammoo ragaa warri isaan baasanii takkaa meediyaa irratti haasanii takkaa mootuyyuu maxxansaa irratti saawwanni baasata kan jiru. Icciitima tokko namoonni keessa dalagan nu baasanii nutti malee waan ragaa qabatamaa isaan jidduu haasamaatti jiru tokko illee hin qabnu jechuudha. Rakkoon jiru rakkoo mallaqa isaan jidduu agartee nuu kenna hin kennu nu kana irratti harkaa wal qaban. Baqataan kana keessatti miidhamaatti ni jira. Gara tokkoon mootummaan gadi uummata kana hojii nu kan jedhaniin baqataa asii achi gaddeemu kana dandeemu qabee harkisaa jira. Kaachi as deemullee mootuyyuu mootummaa nama huti fuullee qabeetiniin isintuu agartee mootummaa heera qabeessa hojii nu lolus jedhanii baqataa keessa baqataan karaa deemuudhaa beeku. Duraan gara suuditti deemaa suudillee sababa koronaa vaayirasii kanaan karaa hidhattee jirti. Nama achi deemee deebisaan isaa rasaasa qofa. Baqataan karaa deemuudhaa beeku. Kana biyya akka hin jenne biyyi waan keessa jiru taasisaa argaa jirta jechuudha. Kana nama keenya rakkisee baqataan biyya kana keessa jiru rakkataa jira. Akka malee rakkataa jira. Gara deemuu dhabne ilmaan horree qabna biyya kana keessa jechuudha. Waggaa 25 waggaa 27 irratti kaa waggaa 10 biyya kana keessa jira jechuudha. Kanaafuu baqataan kun rakkoo hamaa keessa jira. Qaama itti himannu hin qabnu. Qaama nu dhaabbatu hin qabnu. Kana nu rakkisee uummanni Oromoo kan biyya alaa jiran akka sagalee nu ta'anii furmaata nu barbaadan isaanitti jenna. Ayyee mee bal'isiiti kanuma maal ergaa maal dabarfachuu barbaadda uummata Oromoof haa ta'u dhaabbilee mirga namoomaa addunyaa kana keessa jiran Amnesty haa ta'u Human Rights Watch akkasumas dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhimma mirgoota namaa kan hordofantu jira akkuma waliigalaatti ergaa natti dabarfattu. Tokkoffaan uummata Oromootiif ergaa dabarsa. Baqataan kun baqataa Oromooti. Biyya isaatirraa baqateetiin biyya namaa kana keessa jira. Sagalee saba isaatiin ta'aa jira. Dhageessallee turre dhageessallee jirra jechuudha. Kanaaf tokkoffaan uummata Oromootti waa himuu barbaada. Baqataan dargii kan waraana Baarhayiliin agartee Yemen seene nama 600 akkana keessa ture. San lammii maqaa Itoophiyummaatiin iyyanii fi guyyaa tokkotti baatii nama hiriira ba'anii ta'anii guyyaa tokkotti nama 400 keessaa baasan jechuudha. Jaarasantu har'a warra har'a deebi'ee qabsoo uummata Oromoo argamte tana harkaa miliisee jaarasantu diinagdeen dalagatanii bara 2004 biyya tana keessa bara 2003 akka Awuroopaatti biyya tana keessaa ba'an jechuudha. Achi dhaqanii wal ijaaranii har'a qabsoo qeerroo kenna fide nu harkaa fudhatan biyya galanii. Baqataan Oromoo osoo uummanni Oromoo ala jiru baqataa kanaaf sagalee tahee baqataa kanaaf biyyatee baqataan biyya Yemen kana keessa jiru yoo xiqqaa 8,000 oli ka Sudaan jiru akkasi ka Keeniyaa jiru akkasi maaliif uummanni Oromoo hayyoonni Oromoo beektonni Oromoo baqataa kanaaf maaliif sagalee taanii baqataa kana irraa dhaabbachuu qaban. Gara agartee mootummaa agartee warra dippiloomaasii adda addaa agartee yoo inni keessa dalaganii fi hayyoota Oromoo toon dhaawuu barbaadu baqataan kun bakka deemuu qabu. Durri isaa dukkana, duubni isaa dukkana. Yoo isin dukkana kana keessa baaftan malee, yoo isin bira dhaabattanii as keessa gargaartan malee mootummaa agartee hin beekamne ka addunyaan beekumtii kenniniif waraabessa harka jira. Waraabessa kana akka nu baaftan isinitti jedha maqaa baqattoota Oromoo biyya Yemanii.
ibsuu ni barbaada. Hojjetoota daawwattoota keenya ajjeechaa suukanneessaa biyya Yemen magaalaa Sanaa keessatti ilmaan Oromoo irraa qaqqabee jiru kana jala buunee hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Akkasumas maatii baqattoota Oromoo ajjeechaa suukanneessaan kun irratti raawwatame akkasumas ilmaan Oromoo maraa fi OMN jajjabina hawwa.